Tana ambassador jechuun kiyya saahiba qabna saahiboota keenyaan lakki wanni tun gaarii miti jedhama. Gartee konfliktiin dhaaba keessatti dhalata, politishaan jidduutti dhalata, individual jidduutti dhalata. Problemni sun problema ummataa ta'uu hin qabu. Tanarraa wal eeguu qabna jechuu kiyya. Wal barsiisuu qabna. Wal barsiisuu qabna. Ummanni tokko badaa ta'ee kan hin ta'in gisee takka circumstance jiruu san uuma. Manguddoonni keenya, barattoonni keenya, namni keenya cuftunuu kanarra bobbaanee namni keenya kan walii obsu. Gartee? Obsa walii qabaannee diinaafuu obsa ni qabannaame. Namni keenya wal lolle diinaa wajji yoo dubbanne nama keenyaa wajji maaliif hin dubbanne? Kalee wal lolleeni kaleen kalee bari way deebifna waan kalee irra wal lolan san irraa baratanii kan hin deebifne we have to move forward. Garaa bal'achuu nurra jira jechuudha. Politikatti karaan bilisummaa nama baasu tokko qofaa miti. Akka diinatti karaan jannata nama geessu yoo ka kiristaanaa taatu, ka islaamaa taatu, ka jiwush taatus karaa tokko. Karaan politikaa akkasii miti. Karaan politikaan flexible ta'uu barbaachisa jechuudha. Tana mata qabadhaa jira keenya. Tigree qofaa miti Amaarinis hedduu sodaatan Oromoo. Maaliif sodaatan seeta? Isaan haalimma jiru kun Oromiyaan jiraattee ijoolleen teenya afaan keenyaan baranii namni isaanii hawaa beeku ni arkanii bara. Amata diidam Oromiyaan tun akkuma jirtutti siqaatuma akka nuti feenetti illee ummanni keenya afaan keenyaan baraa yoo deeme Itoophiyaan isaan mataa keessaa qaban sun ni duutii bara. Namni keenya kolonii jalatti hin guddanne afaan barulleen badaa miti bara. Afaan Amaaraa baruun problemni afaanii wajjii miti bara. Afaan keenyaas baramuu qaba. Keenyaas kabajamuu qaba. Ar'aan tana odoo xiqqoo mataa qabaatanii maaliif afaan Oromoo second national language of the country maaliif hin taane? South Africa keessa afaan 8 jira national language. North Africa keessa afaan Berber qaamata meeqa gadhiitame Algeria keessatti, Libya keessatti, Morocco keessatti afaan Berber ar'aan tana second national language after Arabic but odoo dammaqanii mataa qabaatanii hegeree akka uummanni wajji jiru barbaadanii har'a silaa qabsoo godhuu qabu muumiti isaanii huutaatii bara. Gartee? Tanaa jecha hedduu sodaatanii jiran takkammaas minoritiin Oromoo keessa jirtu Oromiyaa keessa uummata Oromoo qofaa miti nama hedduu nu keessa jira beekaa. Oromoon dur uummata jabaa wanni taateef nama ifitti qabuun nama firraachi diiguun kan ta'en nama fixuun kan ta'en nama ifitti qabuun. Tanaa jecha yoo dhugumatti dimokiraasitti kan amannu taate namachi dhalatee Oromiyaa keessa jiru yoo isaan seera Oromeetti buluu kan barbaadan taate namummaa isaanii respect godhuun dirqamaa tana mata qabuun nama barbaachisa. Keessaahu everyone here nama Habashaa wajji, nama Amaaraatu wajji, nama Kaanii wajji nafxanyaa biyya teenya irraa yaafnu yoo jenne we are doing great disservice to our cause. Afaan dubbannu baruu nu barbaachisa jechuu kiyya ittiin dhufa saniif. Afaan dimokiraasii dubbachuu baruun nurra jira jara keenya. Afaan dimokiraasii jechuun in the last 20 years eega Berlin Walling kufe, eega communism kufe booda addunyaa tanarratti there is only one language of socialism hin jiru. It's language of democracy. Nuti keessaa uummata Oromootiif exaggerate godhuu kan hin ta'in afaan dimokiraasii dubbachuun takka mentally, psychologically prepared taanee akka gadaa systemii deebinuu nu godha. Haasawuu qofa kan hin ta'in bakka jiru cufattuu we have also to practice democracy. Democracy wal dhagurra dhaabbata. It's based on
concession waanin an barbaade qofaatti haa miti bar democracy never works on that. You may have the majority. Was it democracy? Taka. The right of the majority, the right of the minority. Majority in a writing kabaje, writing minority ran ajatubar. It is impossible in Dandaham. Some bread brani concession. The core of democracy is concession. Walin ambar bari tustunu taatmale bishan kunan kanajir. Nafi Obba Abdullah Khanara Wallon. Adan Hireneduna, Antikorra Gudifate, Khan, yo enini chuhana dugaye. We never reach any agreement. Khanayecha, Tanas Matabaruna Mabarbach. Umutumakanya Kaisatu, yo Boruganamo Oromian if Buchite, Yotana Matatik Abane Furane, as a practice it Jurachu Bane, Walgaragale, Walnyan Navar. Tanayecha. Tana matek abachuna marbach seju. Daba khaysatis problem heddu avoid khabaru dando. Why my way or highway karuna mangaisu. Namas dagahani yada namati sudatani walir rafurachuna marbach seju hi. Afan democracy dubbachuna mantanas firana mohorsis. Potential enemy neutralize sirragod abar. Addayutu yogudu banu nutichu addayutu refu odan wangari je nutu wonni kapso wonni gonu self determination jechun is the core value of democracy ummani tokko hire isani ifi murtaysan jechuba hire isani murtaysani namni isan fedan filatani ifi bulchu jechuba as simple as that. Karte nama biye rayaf na khanintain nuti haka khenya barbana yo umani khenya self determination yo hangorutate ummata birati wajji jirachu barbadani enyu khanjiratan kaju ummata khenya qofa beha ummata khenya qof tanayecha hire ummata khenya qabson tenya umani khenya unutu wani struggle gonu. It is for self-determination. Umani khayn hire isani isi if you mutation. Nutinama ballesu demna. Yuguhum